harka fuune sirra jirtu ilmaan Oromoo nageenyi badhaadha galata Rabbii annagaa kooti. Isin akkam odoo ajaa'iba dhaggeeffadha. Saudi Arabiyaa keessatti mucaan jechuudha jaalala nama dhuunfaaf jecha isin galaane abiyoot jechuuf abiyyi duwwaaf jecha uummata isaa sababallaa Oromoodhaan waldhaan isin galaa dhaggeeffadha. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo jechuun goota itti dhabne hayyuu itti dhabne. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo kana ijaan arguuf jedhee kan yaadu hedduu itti dhabne jira. Otuu ijaan hin argin kan lubbuun isaanii boqottes nama hedduu qabu. Kan hawwaa turan jechuudha. Yooma bulba'ee mul'ata, yooma addunyaan mul'isna, yooma harkaan qabadha, yooma uffadha kan jedhee kan hedduu kan yaadetu lubbuu isaaniitiin darbe. Dhiigati itti dhangale, lafeeti itti cabe, lubbuu goototaati itti darbe. Isin galaani yoomuu jechuudha akkasitti nu gubee yoo waanni akkas gubee fannisee gubee sanummoo maqaa namaa dhahee haadhasaa haadha gootaatiin dhaadannoo baay'ee dhageessisaa ture. Hundi keenya iyyuu quba qabna. Garuu egaa oolee hin bulu harki dhiiga gubee lafee bobeesse waan ta'eef sa'aatii sanatti yeroo muraasa booda poolisii biyya sanaan to'atamee mana hidhaa seenee mana hidhaa keessatti qeerroon Oromoo dhaggeeffadha. Qeerroon Oromoodha maal godhasaniif fakkaate namicha mataa satat godhanii tumaanii caccabsanii mataa irraa adan heddii xiqqaate. Hojiin dalagaa'insaa kuni kan mataa duwwaa hirraachisu miti kan lubbuu isaa ittiin badu ture. Isin galaani hajjeesaa jechuu kiyya osoo hin taane maaduu dhabi jechuu osoo hin taane alaabaan nama kamiitu jechuudha. Alaabaa adda bilisummaa dheessi alaabaa Itoophiyaa sanatti warri gati kaffalan jiran. Kanaaf iyyuu alaabaa saba kamiyyuu gubuun dhorgaadha. Irraa barumsa fakkeenya irraa fudhadhaa. Kanaaf iyyuu alaabaa saba bal'aa lafeen itti caccabde dhiigni itti dhangalaate gootota itti dhabne kana gubuu miti maquma isaa xiqqeessuun iyyuu ulfaataadha. Dhugaa isiniin jedhaan maquma alaabaa kanaa xiqqeessuun nama dhiba. Alaabaa adda bilisummaa jechuun qalliitti wanta as ga'e miti. Salphaa isinitti hin fakkaatin. Kun galii biyya isaa keessatti fudhatama tokko hin qabu. Dhaggeeffadhaa. Namni hin du'a, hin dhalatas. Mootummaan kunis iddoo gadhiisu jira. Lubbuunis boqotuudhaaf. Ta'uu malee namni hundiyyuu kan dhaabatee afu hin jiru. Garuu alaabaan adda bilisummaa Oromoo yookiin alaabaan saba biraa dhalarraa dhalatti darba. Bara baraan jiraata. Namni giin baraan hin jiraatu. Alaabaan kun bara baraan jiraata jechuudha. Kadhuuf wajjin jiraata. Ooti duuti sifaana kan du'u miti jechuudha. Kanaaf iyyuu lubbuu har'a baatuuf lubbuu boru baatuuf guyyaa hin beekneef waan hin darbine seenaa hin dagatamne dalaguun kun nama dhiba namatti ulfaatas irraa of qusadhaa. Maaliifree seenaa raguma nyaatu jedhe gootichi keenya. Maali hojjettan seenaa reerme hin nyaatu jechuun utuu wanti fedhe dhufa ta'e seenaan namaa hin badullee hin duulle. Wanti nuti har'a dalanne kun bara baraan dhaloota qubeetti darbaa jechuudha hojiin keenya kun. Kanaaf iyyuu namni hunduu irraa haa hubatu, irraa haa baratu. Kun waan faayidaa qabu itti fakkaata giin waan baay'ee dhageessisaa ture, waan nama yellaasisu. Waan dubbatamuu hin qabne dubbataa ture jechuudha. Garuu dhugaan ga'a. Lafeen gootota salphaa fakkaate. Oromoo sana poolisiin biyya sana qurxummii gootee qabdee darbattee dhaqattee utti gatte harka qeerroo Oromoo qixxuma. Isin galaani warra quuqama sabaa qabu nama hedduu achi keessaa qabna xumuree jira.